obboleessum tisii waliin dhalate haadha ajjeesee kukkutee ajjeeseen kukkutee jechuu dhageesse. Haatileen fi mana keessaa fuudhamee gurbaan illee hidhame jennaan uummanni naannoo callisee taa'aa jira ta'e Allahu alam hidhameeraa jedhan. Sagalee naa ta'a obboleessa jedhamu kana akka inni ajjeefamu sagalee naa ta'a jettee mana barattee iyyaa turte nama 200 irratti. Magaalaa Tomtumunaan luulaan fiiganii qaqqabanii achi turanii deemeen fideelfe. Eessa gasti kanadha. Madaamii sittis bilbilleerra. Lakkoofsa madaamii fudhee bilbillaan ati eenyunni maal beektu ka madaamii mana kontoraata. Erga iqaamarraa hojjette ji'a lamareef. Akkuma ta'etti kaa hubachiisee ijoollee ollaati jennaan inshaallah biyya biraan jira amman dhufutti hateessu jette. Ilaala. Kanaafuu wanni mucaan teessuuf hin jiruu jenneen immoo. Biyya kana seera jira waan ta'eef ganama imbaasii deemuu fani dhaggeeffadha. Imbaasii deemee liibariin ni jira seera mootummaa biyya kanaatti simnee mucaa kana madaamii wanni isiin irraa barbaaddu maallaqa ittiin fidde malee qamarraa hojjechiifte malee wanna biraa miti. Maallaqa sii kafallee obboleettii keenya boriitti baasuu qabna jennee xiiqii ofii qabnee xiiqii namaa qabnee gadi kaane rabbii gaditti kan nu abdannu isini. biyyatti haadha qalee kukkutee lafa jalatti awwaalee guyyaa sadiif achi reefki ajaa'ee jennaani achi akkasi fuudhanii mucaalleen hidhaa jira. Mucattiin tun mucaan kun hospitaala jira. Mucattiin tun ammoo mana maadamii Dubaay jirti. Dheengadduma wannaa irraa dalagde maal jedhan natti maa kana waraqata namarraa dalagan san maali maqaani? Waraqatuma dheengadduma ID irraa dalagde Mubaarakitti bilbilee jennaan ID irraa dalagee gadi dhiisu jetteen. Mucattiin maraatuu keessa jirti. Mana maadamii irra jirti. Achitti mucattiin tun rakkinni isii achirra gayaa isiinuu gubachuu dandeetti achittuu du'uu dandeetti obboleettii teennaa nu mucattii tana achirraa baasuuf namitti saniin birri isii kennane rabbiin sodaadhaa du'aayii illee namni feetan wallaahi garaa irraa isinitti mujjirra garaa irraa isinit boo'u jirra kabajaa keessani ijoollee mala maadamii du'aayii namni hadha madaa qabdu madaan kiyyanii fayyajeddee eeggattu. Namni bultiin itti hammaatte bultiin tiyanii tolteettu. Namni dalagaan itti hammaatte dalagaan tiyanii tolti hadha jettu. Garaa irraa rabbii kennatti imimmaan boonnee sii goona. Ustaanni sii godhani galchaa. Akkaawuntiin 1,596 Dhukkubsatee of hin beeku obboleessi isii egaa waan kana dhagaye garaa isiitiinis. Ijoolleen nama sadii kaasa jiru. Ajjeesoo rakkisaa ajjeesu sunillee garama isaaniiti. Garama isiitti ka ajjeese mana hidhaa jira shambanaa waan jiru. Maa sammuu dhukkubamoo akkamitti ajjeese? Maal beeknu namoonni irraa beeknu hin qabnu garuu immoo ajjeesee bicha iyyuu miti. Ajjeesee ko namni haadha isaa ajjeeseetu dhisi manuma keessatti mummureetu qabbareetu bultii 5 booda reenfi isaanii mana keessa xiraa'ee ollaan itti birmate. Kun ko layyatti jedha. Wallahi nyaata mana kaayaa fi jetteetiin hin deemteeti barhaati tun nyaata ilmi kiyyanarraa beelahee nyaata kennee fi dhufaa jettu tasiin dhuftu. Wayita isii manatti argate quqqurxee ajjeesee namni sammuu hin qabne eegareef ajjeese booda akkamitti awwaaluu akkamitti quqqurxeetiin mana itti cufee biraa deema yoo sammuu hin qabaatiin akkamitti kana yaadachuu danda'e. Quqqurxeetiin ajjeesee mana itti cufee guyyaa 5 booda eegareef ajaa'ee namni naannaa maaltu ajaa'ee reeffaraan manaa baasan duuba eegasii mana hidhatti harka kennateedha. Tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa waan kana murtii ilaalessaa ta'e akka nama hundaa fakkeenya ta'utti mucaan kun gadi bahee rashanamuudha qaba. Itti aanee immoo ilmaan tana sadanuu galchanii yookaan akka isaan boqotan gochuu yookaan immoo biyya namaatii biyya isaaniitti osoo maraatanillee biyyuma isaanii keessatti tola. Namni marti waan akkana kana dhaga'ee sammuun isaa sirrii ta'anatti fakkaatu. So namni martinuu waan kanarratti
gahee keessan osoo baatanii immoojii bochaa ammoo hin ergina. Mucaan kun sagal kanaa booda maaliin hojjetti? Humna maaliitiin sammuu maaliitiin dalagatti? Maal akkamittiin dalagatti? Higgiidhaan illee ta'u gaafannee yoo madaamiin amma munaa koo dhiifama afaanitti si qabe amma waan biraanii isaati rabbumaa jedha namumti 21 dirhaamuma 1,100 waa Suudii Dubaay Ameerikaa jinniin jedhu warra keessatti tanumime waan dandeessan nu godhaati isiin amma waa tokkoon barbaadu jedhaati nummoo isii barbaanne erga haadha dhabne